Tolee jirra jirtuu nagaaf jaalalli tokkummaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa warroonni chaanaalii kanaa fi maatii ta'uudhaaf barbaadan immoo like, subscribe, share gochuun maatii keenya ta'aa isiniin jedha. Tolee guyyaa har'aa ammoo akkuma beekamu biyya keenya Itoophiyaa keessatti jireenyi baay'ee waddadeetii jira. Unqulaaliin tokkittiin ishee birrii 5 haga 6 jidduu jedha gurguramaatii kan jiru kan jedhu tokko information dhagee jira. Warri dhageessanii fala argattanii sana jala baraaramuudhaaf falasin argattanii yookiin kana yoo goone unqulaalii shawwaduu dandeenya warri jettanii waan argattan nuuf qoodaan isiniin jedha sumarraani. Anis achirratti yaadan qabu tokko isinitti meeni gara unqulaalii shawwaduutti waliin deebina isiniin jechuun barbaada. Turtiin keessan aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin haa ta'u. Unqulaalii tokko birrii 5 haga 6 jidduutti bituun baay'ee ulfaataadha suma duukaa rabbi. Kana keessatti immoo warroonni maatii qaban daa'ima qaban jiru. Unqulaalii tokkitti birrii 6 birrii 5 gaafa bitanii unqulaalii 2 birrii 12 gaafa bitanii warri daa'ima qabanii daa'imni fidi jetti malee dhibee hin beektu baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Unqulaalii 3 4 bituuf immoo maallaqni yookiin qarshiin nama ga'uu dhiisuu danda'a. Saantimni illee hir'ata jechuudha. Hanga unqulaalii 3 4 haga 5 illee bitachuudhaaf wanta baay'eetu jira jireenya keessa jechuudha. Kanaaf inni kun hin ulfaata. Har'a markuun akkaataatti unqulaalii shawwadnu yookiin jalaa baanu isinitti hima jechuudha. Turtii keessanii aga xumuraatti ammallee na waliin haa ta'u. Waan ani qopheessee kuni qaaraadha. Kuni shunkurtii adiidha. Kun immoo dinnichadha. Kuni timaatimii. Kun immoo shunkurtii diimaadha jechuudha. Saayizii nanitti kukkute. Kun akkuma kanaattidha. Sin gurguddistanis akka isiniif ta'utti fayyadamuu dandeessu. Garuu wantoonni barbaachisan kan qaariyaa, shunkurtii adii, dinnichaa fi timaatimii, shunkurtii diimaa jechuudha. Kun shunkurtii diimaan akkuma kanaati. Walitti deebinu. Tolee hordoftoota kiyyaa kunoo amma shunkurtii afurfaatiin jira jechuudha. Kun shunkurtii duwwaadha. Namayyees hin goone ganaa zayitiitti naquudhaaf. Dinnichi immoo kun akkanatti affeelaan jira jechuudha. Dinnicha amma kun agarsiise affeelaan jira qofaatti jechuudha. Kun shunkurtii duwwaadha. Kan biraa wanti nu barbaachisu zayitii isin amma isin ga'e fayyadamuu dandeessu. Akkasuma baay'istanii hojjechuu dandeessu. Yeroo sana immoo aga isin ga'u tilmaamuu dandeessu jechuudha. Kun shunkurtii duwwaadha. Jireenyi waddada gochtanii hin sodaatinaa filfalliin dirqama unqulaalii nyaatan malee hin ta'u. Gaafa humna ofii danda'etti fayyadamanii gaafa dhibeef gaafa dadhaban immoo waanuma ta'etti fayyadamu. Inni guddaa wanti nyaatamu haa ta'u malee dirqama unqulaalii ta'uu qaba. Kunillee dhumarratti special food isa jedhamu jedhee yaada. Maqaa nyaata kanaa itti yaadaati walumaan maqaatti moggaasa. Anutti yaadee unqulaalii shawwaduudhaaf malli kun falli kun naa dhufe isinillee waan argattan gaafgaafii akkam goonaa osoo saantimni kan jalaatii hir'ate unqulaalii bitachuudhaaf yoo nu jalaa xiqqaate unqulaalii 2-3 binnee unqulaalii 2-3 birrii 25 gaafa bitameechi birrii 18 waa jennu birrii 6 gaafa ta'u birrii 18 eshi shunkurtiin jira. Timaatimiin jira, nyaata shunkurtiin jira. Isa akkam goota. Kanaaf waan mana jirullee fayyadamnee qofti warri ijoollee qabdan akkas daa'ima mana keessaa qabdanillee daa'imni keessan isinitti boossee akkasanii dhannanqee abbaa manaa keessanillee gana fakkaatanii qursii daftanii waan mana jiru hojjettanii shunkurtiin haga kanallee baay'achuu baatu shunkurtiin mataan bitattallee yoo mana jiraate isuma fayyadamtanii unqulaalii shawwadammoo shawwanneera. Maqaan nyaata kanaa maqaa isaa hin beeku akkasumatti yaadee walumaan moggaasna isinitti yaadaati maal akka jennu maqaa maalii akkatti moggaasnu
walumaan itti yaadnu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Walitti adeemuun malleen hordofaa. Amma kunoo shunkurtii adiitti dabalee jira jechuudha. Kun shunkurtii adiidha. Xiqqoosee kasararratti saadus bobbirratti qannasna. Asii booda dinnicha hojii irra jira kanaatti. Shunkurtii adii fi diimaa kanatti walitti ilaallaanee Unqulaaliin kan argattanii jedhee yoo rakkasii hin beekanidha. Achii booda timaatimii kun amma timaatimii itti dabaleen jira. Hordoftoota kiyyaa amma timaatimiin fi shunkurtiin akka kana ta'anii jiru. Gara bilchaachuutti jira jechuudha. Amma maaltu naafee wanti barbaachisuuf waan nuti salphaadha. Kun osoo biddadha. Barbaachisuuf isinillee akkasuma kun qundoo barbareedha. Qundoo barbaree pepper black isa jedhama. Qundoo barbaree kan biraa kun kaarii paawuderiidha. Kaarii paawuderiin kun teestii garaagaraa of keessaatii qaba. Baay'ee bareedaadha. Bifa amala kaleerri jijjiirus of keessaatii qaba jechuudha. Gara bicaatti jalqabumayyuu unqulaalii shawwaduudhaaf isiniin jedheera. Kanaaf yoo paawuderii kana kaarii paawuderii kana mana hin qabdanii ta'e hirdii fayyadamuu dandeessu. Kaleerri xiqqoo bicaa akka taasisu hirdii fayyadamuu dandeessu. Amma kun waan jiruuf kanan fayyadamu jechuudha. Kaarii paawuderii gara bicaatti illee deebisa bifa darbee immoo teestii garaagaraa of keessaatii qaba jechuudha. Kun akkuma isiniin jedhee gara bicaatti fidaatii jira. Amala kaleerri jijjiiruu waan of keessaa qabuuf kaariin paawuderii yoo mana jiraate fayyadamtan, yoo mana jiru ta'e immoo hirdii yoo fayyadamtan rakkoo tokko qabu. Kun gara xumuraatti dhufuutti jirra. Dinnichillee kunoo as jira. Bilchaachuu fi gaara jechuudha. Deemnee na hordofaa. Tolee hordoftoota kiyyaa timaatimiin akka kanatti bilchaatee jira jechuudha. Dinnichis kunoo akka kanaatti erga bilchaatee booda bishaan isaa keessatti calaltu. Erga bishaan isaa akkasitti keessaa cobee dhumee booda biddanii asitti dabaltuu jechuudha. Baay'ee waan salphaa manuma keessatti argamu jechuudha. Kun kaleeriin isaallee bicaa ta'ee jira. Daqiiqaa muraasa akkasitti keenye. Eshi asimmoo maaltu jira? Daabbootu jira. Daabboo lama fayyadame. Isinis amma siggaa'uu fi namoota hojjettaniidha. Waliin madaaltanii haga siggaa'u murteessitanii hojjechuu dandeessu. Ani amma kun daabboo lamadha kana fayyadame. Daabboon osoo qorraa ta'ee baay'ee gaariidha. Qorraa pilaastikii keessa kan jiru osoo ta'ee baay'ee bareeda. Walitti adeema. Kunoo daabboo akka kanaatti kukkuteetiin jira jechuudha. Daabboo qorraa osoo ta'ee baay'ee bareedaa ta'a isiniin jedheera. As yoo ta'e rakkina hin qabu. Yaa nyaanni yoo dhibee
way shiroon hojjetamne yoo ta'e way biddeen hin tolchamne yoo ta'e yeroo baay'ee namni maal jedha daabboon illee dhibu daabboo nyaadhee raata akkas godhee qursii akkas godhee daabboo jedhu. Kanaaf unqulaalee shawwaduuf daabboon illee deeggarsa nuuf godha. Shunkurtiin illee timaatimiin illee akkasuma shunkurtii qaaraan illee jechuudha. Shunkurtii adii jechuudha ifama. Kun immoo akkana ta'ee nu eegala jechuudha. Achii booda wanti nuti goonu daabboo sanatti asitti walitti dabaluudha. Kun akka kanaatti walitti deebina. Eshi hordoftoota kiyyaa kunoo akka kanaatti xumuriin jira jechuudha. Qaaraan dhumarrattidha. Qaaraa kunoo dhumarratti fayyadamee daqiiqa 2 booda nan cufa jechuudha istoofii. Kunoo akka kanaatti intina shawwaduu dandeenya, unqulaalee shawwaduu dandeenya. Qursii ofii keenyaafis ta'ee namaafis ta'ee ijoolleedhaafis ta'ee namuma kamiif iyyuu haa ta'u akkaataa kanaan qursii nyaatamuutiin fayyadamuu dandeenya. Sinin jechuun barbaada. Yoo jaallattan laayik godhaa, yaada qabdan koomenti irratti naaf barreessaa. Hagammaatti waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa sinin jedha. Warroonni seentanii viidiyoo ilaaltan immoo piliis laayik godhaa. Laayik irratti hirmaannaan keessan baay'ee gadi bu'aadha. Warroonni seentanii ilaaltan illee laayik godhaa. Yaadni keessan immoo anaan illee na jajjabeessaa sinin jechuun barbaada. Baay.